saddeet qarshii biliyoona 16.7 walitti qabuuf kan karoorsinee hojjechaa jirru. Hanga ammaatitti hanga gabaasni kun qindaa'utti qarshii biliyoona 9 ol kan walitti qabneedha. Dhibbeentaa isaatiin olaallu dhibbeentaa 54 ragaameera. Garaagarummaan kan bara darbeenis wal bira qabame ilaalu naannoo biliyoona 3 fi miliyoona 200 ol garaagarummaa qaba. Hojiin kun tokkoffaa kan hojjetame hubannoo kafalaa gabiraati. Hubannoon kafalaa gabiraa sadarkaa adda addaatiin kennamuun isaa galiin magaalichaa akka dabalu haalli taasifamee jira. Kana qofaa miti hawaasa gajjallaa jiru hooggansa sadarkaan jiru hubannoon kun kennamuuf galiin magaalaa akka guddatu taasifameera. Lammaffaan seera taaksitii. Seera taaksii kabachiisuudha. Seera taaksii kabachiisuu jalatti keessattuu kafaltoota gabiraa seera taaksii dhabbumaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan keessattuu nagahee irratti hojjechuudhaan 384 ol adabuudhaan naannoo miliyoona 39 ol adabuudhaan hojimaan kun akka karaa qabu taasisuudhaan galiin kun akka sassaabbamu taasifameera. Asuma jalatti daldaltoota seeraan ala daldalan heeyyama akka baafatan seera taaksii akka dhufan gochuudhaan galiin kun akka sassaabbamu haalli taasifamee jira jechuudha. Sadaffaan hojii walooti keessattuu hojii digitalization gochuudhaan kafaltii isaan kafalan gara teeleebiriitiin akka kafalan manuma isaa ta'anii herreega buufachuu qofaaf akka mana hojii keenya dhufan gochuudhaan karaa biraatiin dhimmaata murtii taaksii karaa siik taaksii keessattuu e-taaksii jedhamuun kafaltii akka raawwatanii fi e-paymentii gara seen akka raawwatan gochuudhaan galiin kun akka walitti qabamu haalli taasifameera. Overall ilaallu garuu akka magaalaa keenyatti hubannoo kafalaa gabiraa seera taaksii kan hawaasaa kan hundaa gochuudhaan galiin magaalaa keenyaa karaa guutuu ta'een akka sassaabamu gumaacha guddaa gooneerra. Uummanni gaafii misoomaa qaba. Gaafii misoomaa kana deebisuudhaaf akka magaalaatti galii walitti qabuun murteessaadha. Isa kana gochuunis akka magaalaattis kutannoo murannoo qabaannee kan hojjechaa jirru. Waliigalaatti tajaajilli iddoo takkaa kennamaa jiru gaariidha. Namni dhufee asitti yeroo isaan gubu dhufee sa'a muraasa keessatti tajaajila argatee waan isarra eeggamu bahee deemuu danda'a. Gibirri faayidaan gibiraa akka biyyatti yoo ilaalle gibirri gabbaramu kun dhaqee uummataaf tajaajila uummataaf biyyaaf oola waan ta'eef faayidaan isaa akka biyyatti biyya kana ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba gibirri.